Liqii Guyyaa cidhaaf lubbuu isaa galaafate. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Disuguuteetti haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaaniif mallattoo bilii manaa gochuu hin dagatinaa. Liqii Guyyaa cidhaaf jecha lubbuu isaa galaafate. Fireewoot jedhamti. Magaalaa Finfinneetti dhalattee guddatte. Abbaan ishee hojjetaa raayyaa ittisa biyyaa waan ta'aniif mooraa raayyaa humna ittisa biyyaa kan naannoo Bisiraat Gabri'eel jiru keessa waliin jiraatu turani. Haati ishee ammoo hojjettuu fayyaa turan. Abbaan ishee hojiidhaaf kutaa biyyaa waan jiraataniif baay'inaan kan guddatte haadha ishee waliini. Abbaan ishee miseensa raayyaa ittisa biyyaa waan ta'aniif naamusa guddaadhaan akka guddisan dubbatteetti. Yeroo ijoollummaa isheetti tapha hundumaa hiriyoota ishee waliin taphachaa kan guddattee fi yeroo jalqabaatiif jaalallee jalqabaa kan qabatte yeroo kutaa 11ffaa barattudha. Kutaa 12 xumurtee yuunivarsiitii Maqalee seente. Tapha hundumaa yeroo ijoollummaa ishee fixxee waan deemteef waan haaraan tokkoyyuu hin jiru. Kana booda barumsa koo qofaa irratti xiyyeeffadha jettee mooraa yuunivarsiitii seente. Haa ta'u malee akka yaaddee hin taane. Guyyaa jalqaba yuunivarsiitii seentee gabatee beeksisaa irraa kutaa barnoota ishee yookaan kilaasruumii ilaallattee turte. Mucaan akkuma ishee reefi yuunivarsiitii seenu tokkos gabatee beeksisaa sanarraa kutaa barnoota isaa ilaallaa ture. Ija ishee keessa seene. Yeroo jalqabaatiif wal argan. Ta'us garuu ammumaaf ammatti jaallatte. Kana jaallachuu dhiisuun hin danda'amu jechuun arraba isheetiin dubbatte. Akka carraa ta'ee muummee barnootaa tokko isaan ga'e. Innis mucaa Finfinneeti. Barinaan daree seenuu jalqaban. Kutaa keessatti yoo hojiin daree nuuf kennamee garee tokko taana jedhanii bilbila wal jijjiiranii baay'ee jaallatteetti. Garuu ammaaf baaftee itti hin himne. Maqaan isaa Yohaannis jedhama. Guyyaa gaafa bilbila isaa fudhattee galte sanaa obsuu waan hin dandeenyeef galgala isaa miira addaan siif qabaa jettee karaa waatsaappii barreessiteef. Joon jedhii na waami jedhee deebiseef. Masafatee akka isa waamtu kan inni barbaadeefis innis jaalala isheen qabameera jechuudha. Barinaan wal arganii akka baay'ee jaallattu itti himte. Iji kee keessi baay'ee bareeda jedhee deebiseef. Guyyaa 2 keessatti jaalallee ta'an jechuudha. Jireenya yuunivarsiitii itti fufee isaanis waggaa jalqabaa jaalala ho'aadhaan itti fufanii haa ta'u malee akka yaadame hin taane. Waggaa 1ffaa xumuranii boqonnaadhaaf as Finfinnee dhufanii gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'aa wayita jiran ofitti ishee waamee kana booda jaalala kanatti fufuu akka hin qabne dhiisuu akka qabu itti hime dhaabe. Baay'ee waan isa jaallattuuf waan inni jedhu kana amanuu hin dandeenye. Timtees amansiisuu hin dandeenye. Addaan ba'anii jechuudha. Addaan ba'anii waggaan tokko darbee guyyaa tokko mooraa yuunivarsiitii keessattuu tikeettii wayii gurguranii walitti dhufan. Ija keessa wal laalanii jaalalli isaanii durii sun keessa isaaniitiif wal jedhee galagale. Ho'i isaanii wal dubbisan doormii galee bilbileef walitti deebi'uu akka qaban itti himee kadhannaa isheetu dhaga'ame. Dhugaa hin seene tola jetteef. Ammas deemsi itti fufe. Wayita waggaa tokkoof adda ba'anii turanitti si'a baay'ee dhoksitee boossi. Ni kadhattis ture. Yeroo ammoo akka namni irratti baruun barbaaddu ture. Utuu waggaa 3ffaa barataniitudha kan walitti deebi'an. Gurbaan barumsa isaatti nama qaxalee ture. Barumsa isaanii xumuranii eebbifamanii Finfinneetti deebi'an. Isheenis dorgomtee baankii seente. Inni carraa biyya gara biraa yaaluuf waggaa tokkoof barumsa gara biraa asumaan Finfinnee maatii bira taa'ee barate. Waggaa tokko booda garuu innis dorgomee baankii seenee hojii jalqabe. Wal fuudha akka qaban murteessan. Maatii beeksisan. Cidha godhatanii suuraa babbareedaa kaa'anii wal fuudhan. Manaa ba'anis amma jireenya tokko jedhee jalqabe. Mucaan mana keessatti qabatii waan turteef hojii mana keessaa hin hojjettu turte. Yeroo jalqabaatiif nyaata kan bilcheessite erga heerumtee booda abbaa manaa isheetiif ture. Gara jalqabaa sana gaa'ela gammachuudhaan guute jiraachuu jalqaban. Yeroo babbareedaa baay'ees waliin dabarsan. Gammachuun isaanii garuu umurii dheerachuu hin dandeenye. Yeroo cidha godhatanitti maallaqa liqeeffatanii waan turaniif liqii sana baasuu jalqaban. Kun immoo jireenya isaanii irratti dhiibbaa uumaa dhufe. Gammachuun isaanii baay'ee irra darbaa dhufe. Innis nuffuu jalqabe. Anis na nuffisiisaa dhufe jechuun jabeessee dubbatti. Eelchi kun jalqabee jetti. Uffata illee jijjiirrachuu dadhabne. Waan haaraan tokko hin jiru. Isuma kaleessaa irras keessa deebinee jiraannas jette. Akkuma wal fuudhaniin ulfooftee waan turteef mucaa durbaa deesse. Haa ta'u malee ammayyuu gammachuun isaanii hin deebine.
Maddi gammachuu dhabuu isaanii ammoo liqii yeroo cidhaa sana baasuuf jecha jireenya jiraachuu jalqaban jireenya jiraachuu barbaadan jiraachuu dhabuu isaaniiti. Lamaan isaanii hojjettoota mana baankiiti. Lamaanuu miindaa qabu. Garuu rakkoo maallaqa keessa seenan. Waan nuti argannu eebba hin qabu ture jechuun dubbatte. Otoo kanaan jiranii guyyaa tokko of ajjeesee argame. Ganaa mucaa dargaggeessadha. Tasumaa namni kana godha jedhee yaadee hin jiru jechuun dubbatte. Sababiin of ajjeesuu isaatii maal akka ta'e yoo beekamuu dhaabaatiyyuu tarii hanqina maallaqaa nu quunname sanaaf dhiphina keessa seenee ta'uu danda'a jechuun gaaffii maarakii wag waliin taasiste irratti dubbatteetti gaddaamaa keessa seente. Gara mana haadha isheetti deebitee galte. Mucaa ishee waliin jireenyi itti fufe. Ammayyuu mana haadha isheetti jiraatti. Qofaa ba'ee mana kiraayii fudhadhee jiraachuuf nan sodaadhaa. Godaannisi sana keessaa baduu hin danda'u jette. Kana booda dhiira gara biraa amanuuf waanan rakkadhuuf gara gaa'elaatti waanan deebi'u natti hin fakkaatu jette. Sababa maallaqaatiin abbaa manaa koo waanan dhabeef cimee hojii hojjedhee maallaqa baay'ee argadhee ijaa bahuun barbaada jechuun jabeessitee dubbatti. Hojii mana baankii cina tiiktookii irratti viidiyoowwan hamaleessoo fi barsiisoo ta'an maxxansuudhaan beekamti. Mee isin seenaa dhugaa kana irraa maal hubattan? Haadha jaalalleesheetii ajjeeste. Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Disoo Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatinaa. Haadha jaalalleesheetii ajjeeste. Himatamtuun Masarat Warqinaa jedhamtu magaalaa Nageellee Arsii ganda Majaaqiltootaa bakka addaa Xurataa Safar jedhamee waamamutti sababa namni Guutamaa Hirphaa jedhamu kan waliin turan ishee dhiisee kan biraa fuudhuu barbaadeef haaloo ba'uuf yaadde. Haadha isaa Miniluu Seefuu jedhamtu ajjeeste. Dubartiin ajjechaadhaan himatamte kun haadha jaalalleeshee duraanii gara mana ofii isheetti waamte. Erga mana ofii ishee geessiteen booda ilmi kee maaliif na dhiisee kan biraa fuudhuuf yaade jechuun sibiila bunaa tumuuf itti fayyadamaniin mataa ishee irra deddeebiin rukutuun lubbuu ishee galaafatteetti. Erga yakka kana raawwattees yakkicha jalaa miliquuf jecha obboleessa ishee waliin ta'uun reeffa miidhamtuu dallaa abbaa manaa isheetti geessuun kan awwaalan yoo ta'u, eeruun hawaasaaf hordoffiin qaamolee nageenyaatiin himatamtuuf obboleettii ishee to'annaa jala kan oolan ta'u qorattoonni poolisii himanii jiru. Qorattoonni poolisiif abbootiin alangaa waliin ta'uun dhimmicha qorachaa erga turaniin booda ragaalee jiru qindeessuun mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaaf ergan. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaas ragaa bitaaf mirgaa ilaalaa erga tureen booda gochi himatamtuu Masarat Warqinaatiin raawwatame yakka ta'uu waan irratti qulqulleesseef dhaddacha tibbana ooleen guyyaa harki ishee qabame kaasee kan herregamu hidhaa cimaa waggaa 23 adabee jira. Wallabdee nama biroon wal qabaniif sababa fira ta'eef qofa nama wallabdeen gidduu isaanii jiraachuu hin beekne irratti ajjechaa raawwachuun sirrii akka hin taanee fi wallabdeen kamiyyuu mariif araaraan qofa furamuu akka qabu qaamoleen nageenyaa dhaamanii jiru. Namoonni dhaddacha irratti arginee dubbisnes adabbiin kenname akkaataa gocha raawwatameen kan hafu ta'uu himanni akkaataa poolisiin yakkicha baasuuf itti hojjetaa ture galateeffataniiru jechuun kan gabaase koominikeeshinii fi miidiyaa qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaati. Adabbii obboleessa ishee irratti murtaa'e gabaasichi maxxansasaa keessatti waan akeeke hin qabu. Isinoo adabbiin itti murame kun gaadha jettanii ni yaaddu? Yaada keessan nuuf barreessaa.